Declaration and Resolution of the World Oromoo Congress. Whereas the historic World Oromoo Congress held its founding Congress in Fridley, Minnesota, September 18 to 19, 2021, and attended by delegates of Oromo organizations around the world, as well as activists, artists, business persons, scholars, veterans of the struggle, and Oromo notables who have contributed to the advancement of the Oromo cause in their respective fields. Whereas the delegates to this Congress thoroughly discussed two constitutive documents in plenary and breakout sessions, deliberated on, made a series of amendments and modifications, approved them, and by so doing established the World Oromoo Congress and its principal bodies. We, the participants in the founding Congress, hereby declare the formation of the World Oromoo Congress in order better to organize the Oromo in the diaspora around the goal of supporting the Oromo struggle for auto-emancipation in a systematic, sustainable, and coherent way. Considering that the Ethiopian regime, an avowed enemy of the Oromo national struggle for self-determination, has blocked all means of peaceful transition to address the political demands of the Oromo nation, for which thousands of our compatriots have paid dearly, including with their lives. Cognizant that the incumbent dictatorial regime has committed murder, torture, imprisonment, and egregious human rights abuse against the Oromo people in general, and particularly political leaders of the nation, and banned activities of independent Oromo political organizations. Aware that an all-out attack on Oromiyaa and Sabboonummaa of Oromo is being actively pursued as a state policy with the aim of dismantling Oromiyaa and restoring the decadent imperial rule over the Oromo nation, mindful of our nation's situation. This Congress will work for the Oromo people with the main objective of liberating Oromiyaa and Oromummaa from the brutal clutches of the Prosperity Party's rule of violence, and to ensure the Oromo people's sovereignty over Oromiyaa, recognizing that the Oromo nation and the Oromo nationalists have shown both firmness and resolve to rally around the national defense strategy of the Oromo Liberation Army, OLA, and counter any challenge that faces the nation. Whereas the entire Oromo nation, speaking in one voice, expressed its determination to stand with the OLA and end the century-old colonial rule and realize its natural right to self-determination. We who are gathered for the inaugural meeting of the World Oromoo Congress have resolved to stand united in solidarity with the Oromo Liberation Army, resolved to stand behind the OLF ongoing multifaceted struggle against tyranny and for freedom and liberty of the Oromo people and the liberation of Oromiyaa, resolved to mobilize the Oromo community in the diaspora to stand with and in support of the Oromo Liberation Army, who are bravely risking their lives in pursuit of liberation of the Oromo nation from imperial tyranny and a democratic future for Oromiyaa, resolved to be the voice of the Oromo nation in the international arena and work to persuade the international community to stand with the Oromo nation's fight for liberation. Resolved in Fridley, Minnesota, September 19th, 2021. So, amma waan dubbatame resolutionii kanarratti mana kanarraa approvalii keessan gaafannaa jechuudha.
declaration amma dubbatame irratti waliigaltuu isa jedhu jechuudha. Yoo waliigaltu ta'e harka keessan baasuudhaan nutti argisiifattu jechuudha. Declaration kanarratti gaafii yoo jiraate gaafii sadii gaafna lama mana keessaa akka uumaa irraa gaafannee sanboota guyyaa keenya asumarra raawwanna galatooma miidiyaa irraa ergi press releasing kun gadhiifame miidiyaa irraati gaaffiin hin jiru ergii ta'e harka rukuttaadhaan resolutionin kun resolutionii mana kanaa ta'eera jechuudha. Kanaaf gaaffiin yoo jiraate warra miidiyaa irraa yoo hin jiraanne garuu resolutionin amma darbee declarationiin amma darbee World Oromoo Congress hundeeffamuu isaatii fi deeggarsa kennuudhaaf qabsoo biyya keessa deemaa jiruuf deeggarsa kennuudhaaf fi resolution inni kenne fudhatameera jechuudha. Guyyaa lamman kana wajjiniin dabarsinee asitti waan hedduu gurguddaa dubbannee irratti walii gallee asii walitti nagaa dhaabnee deemuudhaaf jenna. World Oromoo Kongresii lafatti dhaabbannee Oromoon hundumtuu kan addunyaarra jirtu kan daayasporaa keessa jirtu qabsoo Oromoo isa lafa jiru akkamitti karaa hundaa'een deeggarraa isa jedhu irratti kaayyoo tokko qabannee wal ijaarree deemuudhaaf itti walii gallee jirra jechuudha. Sagantaa keenya irratti argamtanii iddoo fagoodhaa dhiyoodhaa karaa zuumii kanaan illee nu obsitanii addunyaa guutummaarraa waan walitti argamtanii yaada keessan constructive criticism gaaffii keessan hundumaa waan nu dhiyeessitaniif hedduu galatoomaa jenna. Nuyis immoo karaa keenya asitti isinii wajjin argamnee gaaffii keessan hamma dandeenyetti deebisuu yaalleerra isa kaan immoo adeemsa keessa hin deebifna. Hamma Kongresiin World Oromoo Congress inni ittaanu waamamutti deebineetu wal arginaa jechuudha. Ulfaadhaa galatoomaa nagaatti.